ilmaaf abbaa langee fi ittaanaa mootii fi mootii amiira biyyattiitu guyyaa tokko mucaa durbaa tokko anatu fuudha jechuu irratti wal lolanii wal qabanii. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Hordoftoota keenya hadas qissaa ajaa'ibaatiin isinitti dhufeetiin jira. Qissaan ajaa'ibaa illee hedduutu kan dubbatamaas turte hammas immoo kan hadhaamuun caalti jedheeti kan yaadu. Isinis waa'ee duniyaa keessatti akkamitti jiraata ilmi namaa duniyaa irraa gabaabbatamuu qabaa yaaduu fi fixuu qaban jechuu keessatti. Qissaa duniyaatu gaaf tokko lubbuu godhattee boo ajaa'iba rabbiiti. Namicha tokkotu awwaala irratti ilma wayii qabaa. Mucaa qabaa. Mucaan isaa sun duraan fuudhuu didee abbaan fuusifachuudhaa jedhee barbaada inni fuudhu jedha. Gaaf tokko mucaan kun intaloo wayii argee abbaa isaatiin galee yaa abbana fuusisiinaa haasa'ii jedheen. Innaan abbaan wagga kana dhaga'u irraa jaallatee maal ilma koo waan eegsisisu innaan didde akkam si fuusinne jedhee itti gammadee si fuusisaa dubartittii na agarsiisi intalootti na agarsiisi dhaqee akka si haasa'uuf jennaan mucaan dhaqee agarsiifate abbaa isaatiin. Abbaan wagguma argee jedhu isii lakki umuriin isii dheertuudha jedheen. Umuriin isii tureera dulloomteetti dulloomtuu kokootiitti malee hin taatu jedhe akkaan jaallatee mucaa sana irraa deeffachuudha jedhee akkasii. Innaan ilmoon anoo tositti matee yaa babbaata abbaa kootaan harkatti qabdaala jedhu poolisitti wal geessanii poolisiin asuma mana murtiitti geessee dabarsee manni murtii immoo abbaan alangee maaf wal loltan kanaa jettanii wal loltuu fidaa mucaa sana isiin abbaa barbaadde filattu abbaatti ilmootti abbaa filatte ishii itti heerumtu fidaa jennaan mucaa sana waaman. Mucaa la waamanii jedhan abbaan alangee ala argu lakkii jedheen. Abbaan alangee jechuun egaa abbaan mana murtiiti. Lakkii mucaan kun siin barbaama mandara keessa deemtu siin lamman nama qulqulluudha nama ibaadaa hojjetu gadi hin baatan waan bal'anu siin immoo abbaa badiiti anatu akkasii siin anaa malee siin hin taatu jedhee harkatti qabe. Hamma nama sadii ta'anii wal harkatti qaban hundi jaraa ana kooti jedhu wal falmu wal harkatti qabanii abbaan alangee abbaa mucaan sunis wal harkatti qabanii sana booda ittaanaa mootii dhagahee ittaanaa mootii waamee ittaanaa mootii natti murteessaa jedhe jennaan asumaan nu murteessi jennaan mucattii fidaa abbaa filattee filattu si fidaa abbaa filattee heerumtu jennaan fidan. Innaan ittaanaa mootii ala argu waziira jedhama. Waziirri sun ala argu akkamitti sin mucaa akka kana bareeddu akka kana namatti toltu fuutan anatu fuudha malee ittaanaa mootiitiin malti malee sin maal kana haqqii godhatanii fuutan jedhee ittaanaa mootiitiif taati jedhee harkatti qabe. Jennaan dubbina sitti hin gabaabbanne nama afur ta'anii wal falmanii tujjara akkasitti jiranuu mootiin dhagahe. Mootiin biyyattii wagga dhagee jedhu amiirri biyya sanaa wagga dhagee jedhu waamee warra kanaaf waamee kottaa jedheen anatti isinii murteessa baay'ees waliin nabinaati mootii bira ga'ee wanni abre dubbiin hiikkachuudhaaf jiru kottaa isiniif murteessaa jedheen. Jennaan asumaan waggaa waamee jedhu akkanatti nu kun abbaa qabaa jedheen. Mucattiin abbaa barbaadde filatti abbaa isin filattetti heerumsiifna waamaa jedheen. Jennaan ala waamanii jedhan mucaa ala argu mootiin akkaan itti bareedde mucaan itti bareedde jennaan mootiin lakkii jedheen. Ittaanaanis abbaan alangees abbaan mucaas mucichis kanarraa akkan qabu seefuu kan mootiiti mootiidhaan malti kooti anatu fuudha maal galchitan jedhee hirree dhagaalan abbaa hirree bira ga'ee anatu fuudhaa jedhee didi. Hamma nama 5 ta'an. Nama 5 ta'anii hundinuu wal harkatti qabu kooti jedhu sana booda mucaan ana dhageesse jettu hamma anatu dubbii keessan sinii hiika walin lolinaa walin fixinaa ana bira jira dubbiin jetti anatti sinii hiikaa jette. Jennaan dhaggeeffataniif ala kana maal jettee annan fiigaa jette dirree keessatti walii baanee annan fiigaa isinis na faana fiiduu abbaan na qaqqabate na fuudhaan isatti na heerumaa jette. Jennaan kaatee fuuldurarra kaatee 5 ta'anii dudduubbeetti diriiranii tuufaana fiiganuu isin fiigdee tabba baatee wagga tabba gubbaa baatee kaatee achi gallaaltu jarri hundinuu bowwaa hallayyaa qilee kan akkaan gad fagaatu kan keessaa bahamuu hin dandeenye keessa gadi bu'aniiru. Achitti dhumaniiru. Innaan asumaan 5 jaraa dhumee gadi garagaltee chidhaa tabbar dhaabattee ana beeytu jette ambar jette duniyaa isa ilmi namaa jala dhangala'u jala yaa'u takkoon namaa naan milkaa'uu hin danda'u hamma hammaatti ilmi namaa akkuma kana na faana fiigee dudduubbee kan koo yaa'ee
lubbuun isaa dhabamti akkuma kana qabriitti nama akkuma qileetti hadha gale kana qilee kana keessaa bahuu hin dandeenye qabriitti nama tu of hin yaadatin ibaadaan hojjetiin akkasitti tuna faana fiiguu duddubbee koo tuna qaqqabateen naan hin milkaahin ilmi namaa akkasitti na faana dhumaa jettee akkasitti gabaaftee duniyaan akka kanatti ilma namaa balleessuu deemti isaan akkuma kana waan ajaa'ibaaf keessaa qabdi namni xiinxalee ilaalee waa guddaarraa argata. Akkuma kana gaa nuti duniyaa kana yoo faana fiigne qaqqabachuu hin dandeenyu. Akkuma ulamaan jedhan duniyaan jedhan bishaan soogiddaati yookaan immoo soogidda. Kullamaa zitta minhaa shurban zitta minhaa adidhuma dhugaatii irraa dabalteen dheebuu sitti dabalamti jedhan. Akkasuma akkuma kanas duniyaan kulluma faana fiigdeen yoo ati suutaan faana deemte suutaan si jalaa deemti sitti mimillata. Sitti akkas ilaalaa siif xiqqoo of kennaa deemti. Gaafati immoo amma hareen qabadha jettee si'atte si jalaa achi si'atti. Gaafati fiigde immoo suma jalaa fiigdii lammuu qaqqabuu hin dandeessu. Qabrii dudduubbee buuta. Dudduubbee siituu isiin qaqqabatiin qabrii milkaa'uun hin jiru. Duniyaan silaayyuu akkuma beektanii gaasiin abaaramtuudha akkuma rasuulli sallallahu alaihi wasallam hadiisa keessatti abaare. Duniyaan ammas fitinaadha akkuma rabbiin quraana keessatti innama amwaalukum wa awlaadukum fitinaa nuun jedhe. Duniyaa kana faana qaama keenya hunduu yookaan immoo yeroo keenya guutuu itti kennuu dhiifnee kan nuti itti kenninu ibaadaa rabbii qofaan milkaa'ama. Akkuma hadiisa keessatti rasuulli sallallahu alaihi wasallam addunyaa mal'uunatu mal'uunu maa fiihaa. Duniyaan abaaramtuudha wanni isii keessas abaaramaadha. Zikrii rabbii quraana rabbii malee ammallee waan quraana aalimaaf muta'allima malee jedhanii rasuulli akkuma isaan nuuf dubbatan kana qabachuu qabna. Aalima rabbiin haa taasisu muta'allima haa taasisu. Aalima aalimni itti hajamu aalima jaahilli itti hajamu aalima xaalibal ilmii itti hajamu rabbiin nu haa taasisu. Akkasii qissaan akkuma kana waan isaatu jira qissaa hedduu isaa yoo rabbiin jedhee kan akka kanaa of keessaa qabdu isiniif qopheessuutti jirra. Namni dhagahuu barbaadan gamoo kanaan tiiktookii keenyas fooloo godhaadha. Laayikiidhaan nu jabeessa. Yuutuubii keenyas guddaagaa yuutuubii irratti isin argattu. Yeroo hedduu yuutuubii irratti argachuu dandeessu. Yuutuubii keenya saabskiraayib ishtiraaka godhachuu hin dagatinaa. Koomentii irrattis nu barreessaa. Laayikis nuuf godhaa. Waan rakkise yookaan immoo waan irraa haasa'amuu qabu waan nuti irratti hojjechuu qabnu namni yaada qabdan nuuf barreessaa. Waan hundaafuu qophiidha. Barnoota akkaataa waan itti babanatan imeelii guutan waan akkas baay'ee guutan waan intarneetatti fayyadaman intarneetarraas gaafachuu ni dandeessu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.